Maatii miidiyaa dirree barnootaa nagaan isiniif baay'atu kun tuutoriyaalii koorsii sooshaal antiroopoolojii irratti afaan oromootiin isiniif kennamaa turedha. Isiniif kennamaas jirudha. Tuutoriyaalii keenyaan chaaptar 5 irra kan jirru. Chaaptar 5 paartii lammaffaa theories of ethnicity. Yaadamoota waa'ee sabummaa kanarratti jiran sadan tokkodha kan laallu jechuudha. Paartii kanaanii tuutoriyaalii faana obboleessa keessan oduu baratichadha kan isin wajjin turu. Amma dhumaan takka afaan irratti isin affeereen jira. Kallattumaan gara tuutoriyaalii keenyattidha kan deemnu. Three basic anthropological approaches for understanding ethnicity. Sabummaa yookaan ethnicity hubachuudhaaf anthropological approach yookaan immoo theory yaadamoota sadan tokko basic warra ta'an warra ijoo ta'an warra bu'uuraa sadanidha kan laallu jechuudha. Asirratti gabatee kana keessatti zoom godhaati ilaalaa isinitti mul'atu ta'e yookaan immoo PPT fayyadamaa telegiraama dirree barnootaa seenaatti buufadha. PPT'n achirra jira, viidiyoon achirra jiru, PDF'n achirra jiru hundumaan guutuudha. Primordialist approachidha inni jalqaba. Primordialist approach. Primordialist approach primitive kan ta'edha inni kuni baay'ee old kan ta'edha warra kana hundumaatii fi waan duriidha. Primordialist approaching ethnicity akkamitti ibsa? Ethnicity is fixed at birth and the blood jechuudha. Ethnicity'n dhiigaanii, sabummaan dhiigaanii, dhalootaanii jedhanii ibsu. Ethnic identification is based on deep primordial attachment to a group or culture. Primordial attachment jechuun dhiigaa fi dhalootaan. Kanaaf sabummaan kan dhufu dhiigaa fi dhalootaanii, dhiigaanii, firummaadhaanii kan jedhudha. Approachin yookaan immoo tiyooriin kun jechuudha. Tokko tokkoon ilaalla dhiphatinaati kun jalatti ila 5 tokko 5 4 tokko 5 4 2 5 4 3 ne ilaalla jechuudha. Amma akkasumatti grasp goona. Instrumentalist approachidhaan inni lammaffaanii inni immoo akkamitti ethnicity ibsa. Tiyorii kana warri deeggaran proponantoonni jechuudha. Ethnicity is based on historical and symbolic memory. Is something created and used and exploited by leaders and others in the pragmatic pursuit of their own interests. Liidaroonni, hoggantoonni, politiciyaanonni, abbootiin siyaasaa kan uumanidha. Maaliif? Faayidaa dhuunfaa isaanii kabachiisuuf, politikaalii waan konistiraaktii ta'uudha, waan uumamuudha malee dhiigaan miti jedhee tiyoorii mormuudha. Tiyooriin kun immoo jechuudha. Waan uumamuu wayiidha. Liidarootatu, politiciyaanotatu uume ittiin intarestii isaanii, fedhii dantaa isaanii eegsisa. Tiyoorii jedhudha. Tiyoorii sadaffaan immoo constructivist approachidha. Isaan immoo akkamitti ibsu ethnicity? Ethnic identity is not something people possess, but something they construct in specific source. In between idhanni kun warra kun fiixee lamaan irra jiru. Primordialistiin dhiigaani jedhu. Instrumentalistoonni immoo lakki dhiigaa miti nama tuuma. Constructivism immoo in between lamaan baalaansii gochuuf araarsuuf kan yaalu yookaan ashqaabaaciidha jechuudha. Haa ta'u malee intarestii isaanii eegsifachuuf yookaan dantaa isaanii eegsifachuuf isitti gargaaramu. Garuu immoo ethnicity'n konistiraakt waan godhamu miti. Waan durumaan turedha. Garuu liidaroonni abbootiin siyaasaa inni gochuudhaaf jechuun hawaasatu uumamaadha bakka social constructividha. Hawaasatu uummata waan jirudha. Hawaasatu construct godha. Garuu liidaroonni intarestii isaanii dantaa isaanii eegsifachuuf itti gargaaramu kan jedhutti amanu tokko tokkoon ilaallamee bittinneessine jechuudha. The primordial model of ethnicity. Sabummaa akkamitti ibsu warri tiyoorii kana deeggaran keessumaa Giirs jechuudha. The oldest and anthropological literature kuni kan turedha isin jedhee jira baay'ee primitive kan ta'edha. And articulated ethnicity as a natural phenomenon with its foundation in primordial ties. Hidhamaa yookaan hidhamiinsa walitti hidhamiinsa ties. Hidhamiinsi kun immoo isarraa kan madde. Deriving mainly from kinship. Firummaa irraa kan madde. Firummaa dhiigaa irraa kan madde. Locally and culture. Firummaa akkasii, firummaa naannoo fi aadaa irraa kan madde. Walitti hidhamiinsa akkasii kanarraa kan dhufedha.
ethnicity yookaan sabummaan jedhu warri primordial approach kana proponentoonni jechuudha. Argues as ties of blood. Dhiigatu walitti namadha. Language, afaan, and culture seen by actors to be ineffable and obligatory is that they are seen as natural. Kun immoo natural uumamaadha. Waan dhabamsiisuu hin danda'amnedha. Kanaaf dhiigatu walitti waan jirudha. Inni lammaffaan okay, primordial stories view human society as conglomeration of distinct social groups waan beengini yookaan dhalli nama distinct yookaan immoo social ethnic biraarraa waan adda baasu qaba. Kunis dhiiga sanyii qomoodhaan barziidha. A birth person becomes member of particular group jechuun hawaasa san keessa yoo dhalate qofadha. Hawaasa eenyummaa hawaasa sanaa kan fudhatu, ethnic identity hawaasa sanaa kan fudhatu. Ethnic identification is based on deep primordial attachment to that group. Primordial attachment yookaan immoo hidhamiinsa akkasii hawaasa sana waan tokko isa taasisu yoo qabaate qofadha. Established by kinship and descent. Firummaa yoo qabaatedha. One's identity is thus fixed and an unchangeable part of one's identity. Unchangeable yookaan waan hin jijjiiramnedha. Maaliif fixed kan ta'edha. Dhiigaan waan ta'eef jechuudha. Isin ilaaluu hin dandeessu bal'inaan warra wanta jarri kun haasa'an jalatti. Tiyoorii lammaffaattiidha kan ceenu. Tiyoorii lammaffaan instrumentalistiidha. Akkuma isin jedhe situationaliidha. Kun immoo haala irratti waan hundaa'u. By the way, yeroo baay'een argitu namoonni tokko tokko faayidaa isaanii argachuu jecha. Ani gruppii kana yeroo wayii ka'anii yeroo immoo intarestii isaanii gruppii sana keessatti eegamuuf jedhu an gruppii kana jedhu kaleessa Amaaraadha immoo Oromoodha kan jedhanis jiru hin beektu. Kanaaf situationii irratti haala irratti waan hundaa'udha. Etnisitiin sabummaan warra jedhanii amananidha warri kun. Amma tokko dhugummaa isaanii argite jechuudha. Dhiiga qofa otoo hin taane intarestii isaanii eegsifachuuf jecha. Akka meeshaatti, akka miinsiitti, akka instrumentiitti sabummaa kan itti gargaaramanis jiru waan ta'eef. The instrumentalist theories view ethnicity as situation defined depending on rational circulation of advantage and stimulated by political mobilization under the leadership of actors whose primary motive are non-ethnic. Jechuunis advantage wayii argachuuf jecha, faayidaa wayii argachuuf jecha. Yookaan immoo mobilize gochuuf jecha, sochoosuuf jecha, girrisaa uumuuf jecha jechuudha. Maal gochuu? An gartuu kanadha. Sabni koo saba kanadha jechuudha. Bank akkamitti ibsaa? Instrumentalistiidha gaa bank jechuudha. Explained the instrumentalist understanding of ethnicity as an instrument of group mobilizing for political and economic ends. Dantaa siyaasaatiif yookaan diinagdeetiif maal gochuu? Gartuu tokko mobilize gochuu, kakaasu, sochoosu. Akkasittidha kan inni ibsu. Ethnicity by this ethnicity is something that can be changed. Kanaaf ethnicity hin jijjiirama yeroo yerootti waan geggeeddaramudha. Akka primordialistoonni fixedidha, unchangeableidha jedhanitu hin taane yeroo yerootti hin geggeeddarama. By the way hin beektu bara Haile Sillaaseen bulchaa ture keessa namni baay'een Oromoo baay'een Amaaraa ta'e. Maaliif? Dantaa isaaf jecha, dantaa eegsifachuu, aangoo argachuu maal jechuu? Dirqama saba sana ta'uun waan turuuf sanyii warra maalii sana ta'uun Solomoonii sana ta'uun akka miizii sanaatti jechuudha. Kanaaf waan yeroo yerootti geggeeddaramudha. Changed waan ta'udha jedhee ibsa. Constructed waan ta'udha jechuunis ni bakka ni construct ta'anii ijaarama or even manipulated to gain specific political or economic ends jechuudha. Aangoo argachuu maal ta'uu jechuudha? Siyaasaa fi dinagdee dhaaf jecha waan jijjiiramu waan akkasiiti
jedhu instrumentalistoonni jechuudha. Proponents of this perspective advocate that in the context of modern states, kontekstii biyyoota ammayyaatiin yemmuu wal bira qaban ilaallu fakkeenyaaf leaders political elite jechuudha. Hooggantoonni yookaan use and manipulate perception of ethnic identity to further their own ends and stay in power. An gartu saba kanadha jedhanii aangorra turuuf jechuudha. An saba kanadha ofiin jedhu yookaan immoo indii yookaan faayidaa wayiitiif jechuudha. Faayidaa wayiitiif jecha argachuuf jecha an saba kanadha jedhanii waamu. Kanaaf deeggartoota argachuuf jecha maaliif jechuudha. Biyyoota ammayyaa baay'ee keessatti amma waan ta'aa jirudha. Kanaaf inni kun sirriitti hojjechaa jira jedhutti horiin kun yeroo tokko tokkoon hojjeta. Biladiin kunis hin hojjeta baay'ee. Dhiigni keenya tokko nuun saba tokko fakkeenyaaf nuun kanatti amanna nuun akka Oromoo tokkotti jijjiiruun akka instrumentaalitiitti itti fayyadamu sabummaa koo bakka dhiigaanii primordialistic kana jechuudha. Primitivii ta'uu miti, nama durii ta'uu miti. Asirratti rincisuun nama durii ta'uu mul'isu. Nama durii ta'uu mul'isu. In this regard, ethnicity is created in the dynamic of elite competition within boundaries determined by political and economic realities jechuudha. Ethnicity dynamicii waan ta'e tokko jechuun waan jijjiiramu jechuudha. Overchanging waan ta'e. Eenyu kan uumu eliitiin, liideriin kan uuman, politiciyaanonni waan uuman. Inni isa sadaffaatti haceenu waanuma wal fakkaataa irra deddeebi'u. Proponantoonni waan ta'eef sadaffaatti haceenu. Baarzimee maal jedha asirratti? Achincheen maal jedhee ibsa greater emphasis on the ethnic group as collective organized trade for the protection of economic and political interest jedhee ibsa. Xiyyeeffannoon isaa jechuudha baartii asirratti on the ethnic group as a collectively organized trade for the protection of economic and political interest. Siyaasa dinagdee isaanii maal gochuuf tikfachuudhaaf collectively tokko ta'anii jechuudha. Kan guruppii yookaan garee tokko kan uuman achirratti kan inni focus godhu emphasizing isaa baartii jechuudha. Daniel Bell immoo maalidha? Political advantage irratti membership choice hundinuu waanuma wal fakkaataa irra deddeebi'udha. Constructivist theory inni sadaffaan immoo kun immoo maqaa masaarraa yommuu hubattan ethnicity'n waan construct ta'u wayiidha. Social construction waan immoo hawaasni tokko waan uumuudha. Isa dhiiga jedhamu sanatti isa nama kananii jechuun ethnicity fixed unchanged waan jedhamu sanatti nama kanan jechuudha. Fiixee sanatti nama kananii fiixee warra kanaattis immoo nama kanan. The basic notion in this approach is that ethnicity is something that's being negotiated and constructed in everyday living. Yeroo yerootti jiruu guyyuu keessatti waan uumamuu danda'udha. The construction depends on historical, social, and the presence of ethnic raw material to be utilized. The regardless ethnicity is process which continues to unfold jechuudha. Waan itti fufu wayii raw materialii waan meeshaalee dheedhii fayyadamuu irratti social the presence of ethnic historical seenaa irratti sababii kanaatiin hawaasni tokko soosaayitiin tokko kan uummatudha. Walitti dhufee kan uummatudha waan jedhudha malee just interestii isaanii siyaasa maalii isaan dantaa isaanii eegsisachuuf illiitiin liideroonni kan uumanidha. Maalii dhadhanii guutummaatti bishaan ittiin naqan jechuudha warri kuni. Bars fakkeenyaaf leading feature of this approach bars approach kana fakkeenyaaf asitti kollektiiviidha jennee kollektiivili walii galanii hawaasni tokko bars instrumentalistii miti beeka bars constructivistiidha. Namoonni muraasa illiitiin kan uumaman garaagarummaan isaanii baay'ee inni guddaan illiitiitu uumedha. Amma instrumentalistoota jalatti illiitiitu liideroota nama muraasatu uume waan jedhudha.
Warri kun ammoo konistiraaktivistoonni immoo lakkii kollektiivili hawaasuma tokkotu waliigalee uumedha. Ofiif uummatanii hawaasatti waliigalee uummatee waan jedhudha. Baarzi maal jedha? Ethnic boundary were psychological boundary dha. Ethnic culture and its content were irrelevant dha. Warri kun warra waan hin barbaachifnedha. Ethnic contentiin qabiyyeen isaanii maaliin isaanii kun waan jedhudha. Irrelevant dha. Chapter 5 finneerra akkuma qoosaatti finnee yaa jara keenya. Chapter 6 immoo waa'ee maalii haasa'a? Customer in the local governance system, peace making. Waan sadi kaasa jalatti chapter 6 paartii taanuun laalla. Tuutoriyaalii faana olii baratichaan ture kanan isin wajjin ture. Miidiyaa dirree barnootaa faara warri taatan immoo subscribe gochuu akka hin daganne anatti baree miti. Nama baay'ee daawwataa amma fakkeenyaaf yeroo kanatti miliyoona jala geenye jirra view. Wayitaan viidiyoo kana hojjechaa jirutti ganaa miliyoona 10 miliyoona 100 jabaadhaa siin jedha. Garuu immoo lakkoofsa subscriberii ammayyuu hamma eegame dabalaa hin jiru. Utuu daawwattanuu subscribe godhaa hin jirtan ta'a. Kanaaf egaa waan gootan godhaa waan isinitti fakkaate. Tuutoriyaalii faana obboleessa keessan barsiisaa ture. Sinan jaalladha obboleessi keessan baay'ee jaalladha. Nagaa naa tura. Bye bye.